فيديو كن هردفتوتا أمانتا مسلمة قفاف كان قبائل با تا أو زو ذو قو غو والتين والزيتون فيديو كان كيستي وان حالان اسم برباچسون اسنيتي اگرسيسا كبجما وردفتوتا فيديو كينيا باغنا غادان دفتن انشميدا شميمان برنوتا با اسنيتي تولو كامبا اجالتن تمورا فيديو كان رت ثانك يو كان نان جتن اسنين اگيسيچورا ايغا كان سنرا ايغم هانغ تمورا فيديو كانات اوبسان ترورا برنون كين جلقبي جرا الشمار رفتكن كبجمو في جالتهم بغدي بتني غرا بيجي كينيا رفتن إيجا أنيشكودا هرس وان تهارا تكوسين في كبدي فجرة just وان هارا متجرو نمون هيدو وان كان نيبر بادني نكاباني سيشودا نمون هيد وان تكنا بريفا من دي سنة تروي شودا بيجي كنرت نمون هيدو بفيديو تيني أكمل تفيدم ناكم كومنتنا كسر وان نكون مف إيجا بفيديو تيني سنة كاباني بفجرة application يكون application باي بريدا application يكون نموت قرآن هنكرا إنه كان دورة سووتا غرغراتي يوكا just wanto ta hidduun jechuudha saboota garaagaraatiin jireenya keenya keessatti saboota garaagaraatu nu mudachuu danda'a sabab kanaaf mana iddoo madrasaa dhaqnee yookiin mana quraana sheekarratti quraana qara'uu dhabna so applicationin kun ammoo applicationii ufumaa isaati quraana isin qaraasudha application baay'ee bareedaadha akkasuma ofiis qaraatanii ijoollee keessa manumatti quraanaan qaruuf yoo barbaadan jechuudha baay'ee application isin gargaaru keessattuu ijoolleedhaaf application baay'ee barbaachisaadha application kun isa alqaa'idaa yookaan nuuraaniyaa jedhanii jechuudha afaan kaanii isa san guutumaan guututti leessanii baay'ee of keessaa qabatee jira hanga dhumaatti jechuudha akka quraana bakka barbaadan bantanii dubbisuu dandeettanitti kan isin gargaaru jechuudha application baay'ee bareedaadha application kana seennee wajjumaan hanga dhumaatti ni ilaalla haala itti fayyadama isaa kan isin mul'isa application kana dursa buufachuudhaaf yoo barbaadan argattan liinkii ani isinii kaa'uudhaan gubbaarra tuwixaniitiin seentanii buufachuu dandeettanii yookaan ammoo koomentii jalqaba irratti argatanii yeroo liinkii kana tuwixanii gara iddoo application jiru seentan gara gadi deemuudhaan install gootanii buufachuu ni dandeettan jechuudha baay'ee salphaadha haalli itti fayyadama isaa application buufachuudhaaf liinkii armaan gadi yookaan kan koomentii jala isin kennu yookaan viidiyoo gubbaarra jiru fayyadama amma kallattii man gara application seente waan tokko isin mul'isa jechuudha salphaadha application haalli itti fayyadama jechuudha application ichi akkuma argitan isa kana keessaa seenna jechuudha keessa isaa yeroo seennu kun akkanatti nuuf bana leessanii tokkorraa hanga leessanii 71 jechuudha afaan oromootiin isa baafata jedhaniisa jechuudha kun chapter 71 leessanii 71 qabatee jira jechuudha leessanii jalqabaa banee isin agarsiisa baay'ee salphaadha haalli itti fayyadama isaa wanti namatti lamoonni guddaan yeroo gadi tuqxan maqaa qubee sanii isinitti hima jechuudha kun fakkeenya iddoo kana yoo tuqnu kun aliifidha isa kana yoo tuqnu alif kunoo haaluma kana kayitaanu baa jedha baa kayitaanus akkasuma taa ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو همزة يا إيجا كنوا هالو ماما جلك برا هنگ دوماتي سن مولسين شورا باقي سلبادا إدو كان يروح يتان مكا كوبيسني داية شورا باقي سلبادا باقي نمت تولي شورا haala kana bicha suntiin hanga dhumaattiyyuu kan qofatin hanga dhumaattiyyuu isiniif kan qophaa'ee jechuudha qubee jalatti maqaa sagaleedhaan kan qophaa'ee jechuudha application kun internetiin barbaada offline dha baay'ee bareedaadha application biroora application toli baay'ee natti toleedha jechuudha baay'ee hedduu nama dinqisiisa kun fakkeenyaaf kan birooti practice biraas jechuudha zu qu ghu ذقه حبم حبم
ju ku wu juku ku hu kuuhu mudufu Just kun haaluma kanaan fayyadamuu dandeettiin jechuudha. Appilikeeshinii kana yoo fayyadamtan jalqabarraa hanga dhumaatti leessanii hundaa yoo hordoftan jechuudha. Quraan dogongora tokko malee iddoo barbaadan bantanii dubbisuu hin dandeettan jechuudha. Namoota quraanan barataniif keessattuu namoota ijoollee keessan quraanan manumatti qaruu barbaadan jechuudha. Baay'ee isin barbaachisa. Sirriitti isin barbaachisa. Haaluma kanaan itti buufadhaatti itti fayyadamu. Baay'ee haala mijataadhaan kan qophaa'edha. Leessanii hundayyuu yoo isin ta'e jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. Anni annu inna amma ha ma innama innama innaka innaka jahannama jahannama So bifuma kanaan isinis itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Wanni haala kana irra deebi'ee isinitti mul'isuuf akka isiniif galuuf jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والتين والزيتون Yaasaamu kun quraanatti seenee jira. Harfi takka kan sirriitti jechuudha. Makaarijaan kan qabatee isiniif dhiyaatedha. Baay'ee namatti tola. Dhugaa ani baay'een jaaladhe. Namoota hedduufis akka itti fayyadamanii namoota qaamaanis namoota hedduuf rikoomandi godhee jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan kun suuraa alqaariyaadha. القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة baay'ee namatti tola jechuudha. Dhugaa hedduu natti tola jechuudha. So isinis bifuma kana itti fayyadamuu dandeettan baay'ee haasa'uuf miti akka isiniif galuuf jechuudha. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس Egaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoon keenya kanarraa kanuma fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nageenyi keessan qaccee addunyaa keessan hundatti isiniif haa baay'atu. Liinkii viidiyoo appilikeeshinii kana buufachuudhaaf liinkii viidiyoo gubbaa jiru yookiin koomentii jalqaba irratti argamu fayyadama. Baay'ee appilikeeshinii isin gargaarudha. Namoota hedduufis obboleewwan musliimotaa hedduuf sheer godhaa. Egaa kanumaan raawwadheera baay'ee.